Harka akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota OGMC Qurraan ala 17 oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ani Caaltuu Fayyisaati. Lammiileen Itoophiyaa 380 ol ta'an galaana diimaa keessatti dhidhimuurraa oolfaman. Bal'ina oduu kanaatiif gadaa bultum. Mootummaan Jibuutii torbee darbe keessa qofa lammiilee Itoophiyaa gara biyyoota Arabaa osoo godaanaa jiranii daangaa Itoophiyaa fi Yamanitti bidiruun ittiin garagalee keessaa 380 kan caalan baraaruu hime. Ulaan godaansa karaa galoo galaana tanaa taasifamu ulaawwan godaansa addunyaarra jiran kanneen akkaan balaafamoo ta'an keessaa isa tokko. Jarmiyaan dhimma baqattoota idil addunyaa IOM karaan kana imaluun balaa guddaa qabaatus lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman jireenya fooyya'aa argachuuf jecha karaa kana imaluu itti fufaniiru jedha. Daayirikteerii dhaabbatichaa Antonio Ventorino haalli naannawaa sana jiru guddoo nama yaaddessaa jedhan. Yeroo ammaa lakkoofsi namoota karaa Yaman qaxxaamuruun gara Saudi Arabiyaa imalanii dabaluun kana weerara koronaa vaayirasii dura tureen wal fakkaateera jedha qondaalli kun. Namoonni biyyoota ba'a Afrikaa yookaan irra jireessan Itoophiyaa irraa garas godaanan rakkoo dachaaf saaxilamu kan jedhan Antonio Ventorini garas imaluufis ni daraaramu ofirra deebi'uufis akkasuma jedhan. Bara darbe qofa namoota 150 caalantu gara Yaman ce'an namoota kunneen wayita achi ce'an biyya akkaataa isaan itti eegdee miti achi ammoo ofirra deebi'uuf daraara guddaa arguu jedhan. Godaantonni kunneen erga bakka sana ga'anii booda hammeenya tokko bakka sana hubatu jedhan. Erga Yaman ga'anii booda balaa waraana biyyattii keessatti kufanii of argu wayita kana gara biyyaa deebi'uu filatu gara biyyaa deebi'anis immoo qormaata guddaatu isaan eeggataa jedhan. Haalli jiruuf jireenya hawaasaa hojii dhabdummaa walitti bu'iinsi fi rakkoon tasgabbii dhabuu sababoota ijoo godaansa kanaati jechuunis qondaalli kun eeraniiru. Lammiileen biyyoota Afrikaa irra caalan kan godaanan gara biyyoota Afrikaa kan birootti kan jedhan qondaalli kun godaansi akkanaa seera maleessa jedhamuu qaba jedhanii hin amananii jedhan. Ragaa maqamnuun lammiileen Afrikaa 16 qofatu gara biyyoota Awurooppaa godaanu 70 ol kan ta'an biyyootuma Afrikaa keessatti godaanu kanaaf haalli lammiileen ardii Afrikaa bilisaan keessa socho'uu danda'an mijachuu qaba sochiin daldalas walabaan ta'uu qaba jedhan. Godaansi lammiileerraan balaa hin geenye sirna qabatee nageenyummaa akka gaggeeffamuuf haalonni kunneen mijachuu qabu jedhan qondaalli kun. Biyyoonni Afrikaa akkaataa fedhii humna namaa gabaa isaan irratti hundaa'uun waraqaa eeyyama godaantota biyyoota Afrikaa kaaniif mijeessuu qabus jechuunis eeraniiru. Godaantota balaaf lubbuun isaanii saaxilanii galaanaa fi gammoojjii keessa imaluun gara biyyoota godaanan lakkoofsi isaanii hir'isuuf yoo barbaadame seenan namoota godaansa irratti miidhamanii qofa barsiisuun gaadhaa jedhu qondaalli kun. Inumaa kanneen daraaraa arganii erga biyya isaaniitti galanii booda deebi'anii rakkooma wal fakkaatan seenanillee ni jiru jedhame. Keessattuu baqattoonni Itoophiyaa karaa galaana diimaa gara Yaman imalan bidiruun ittiin dhidhimuun galaana keessatti wayita dhuman irratti deddeebiidhaan kan dhaga'amaa jirudha. Kanarratti daraaraa fi gaaga'amni lubbuun isaan mudachuu qofa osoo hin taane erga bakka yaadan ga'anis rakkoon biraa hin hafu jedhame. Godaantota Itoophiyaa kanneen Jibuutii, Yamanii fi biyyoota Arabaa Godaantonni Itoophiyaa kanneen Jibuutii fi Yamanii fi biyyoota Arabaa kaan keessa jiran guyyuu rakkoon itti hammaachuus himaniiru. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo magaalaa Aanootti sababa aleellaa namoota buqqaan irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 50 ajjeefamu koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa roobii Qurraan ala 15/2023 baaseen beeksise. Dabalata qabna. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo magaalaa Aanootti sababa aleellaan namoota buqqaan irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 50 ajjeefamu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa roobii Qurraan ala 15/2023 baaseen beeksise. Koomishinichi ibsa baaseen aleellaan kun hidhattoota waraana bilisummaa Oromoon torbaan lama dura akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 25/2015 kan raawwate jedhe. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaatti daariktara qorannoo mirga namoomaa naannoo kan ta'an obbo Imaad Abdul Fattaa aleellaan namoota nagaa walitti bu'insa baqatanii qubannaa baqattoota tokko keessa jiran irratti raawwate jedhan. Obbo Imaad akka jedhanitti aleellaan kun dhalattoota saba garaagaraa irratti waan raawwateef saba tokko irratti xiyyeeffate jennee guduunfuu hin dandeenyu jedhan. Haa ta'u malee buqqaatonni aleellaan irratti raawwatame irra jireessi dhalattoota saba Amaaraa walitti bu'insa naannoo sana jiru wal qabatee bakka jiraataa turan irraa buqqaanii magaalaa sana keessa qubatanidha jedhan. Aleellaa raawwatame kanaanis namoota itti gaafatamaa mootummaa irra jiranii fi milishoota dabalatee walumaa galatti xiqqaate namoonni 50 akka ajjeefaman himan daayiriktarri kun.
namoota ajjeefaman keessaa 42 buqqaatota buufata qubannaa keessa turanii fi kaan ammoo jiraattotuma mootummaa deeggaruun shakkaman ta'uu ibsi komishinichaa kaaseera. Dubartoota 4 fi daa'imman 3 aleellaa kanaan warreen lubbuun darbe keessa jiru jedha ibsichi. Magaalaa Aannoo bakka qubannaa keessaa fi kanneen hawaasa wajjin makamanii jiraatan buqqaatonni 10,800 jiraachuu ragaa akka qabus komishinichi ibsa baase irratti eereera. Ragaalee miidhamtoota yookaan jiraattotaa fi maatii miidhamtoota irraa arganneen aleellaa raawwatame kanaafis hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo himatu jedha obbo Imaad. Gareen hidhattootaa kaan mootummaan Aboo Shanee ittiin jedhu waraanni bilisummaa Oromoo himannaa kanarratti waan jedhe hin qabu. Kunis himannaa aleellaawwan yeroo garaagaraatiif keessumaa lixaa fi kibba Oromiyaatti raawwatamaniif irratti dhiyaatuuf namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne komishinichi buqqaatota irratti xiyyeeffachuun aleellaan raawwate kun walitti bu'insa naannoo Oromiyaatti hin dhaabbatiin jiruun nageenya namoota siivilii haala ammaatarra ga'uu agarsiisa jedheera. Waggaa darbirraa qabee walitti bu'insa naannichatti dhalateen aanaa Gobbuu Sayyoo gandoota 11 fi gandoota waldaangeessan 2 walumaa gala gandoota 13 irraa jiraattonni buqqa'uu komishinichi ibseera. Obbo Imaad buqqaatonni fi kanneen aleellaa kanarraa afan gara jiruu idilee isaaniitti deebi'aa jiraachuu fi mootummaanis humna dabalataa erguun iddoon sun tasgabbaa'aa jiraachuu odeeffachuu himaniiru. Pireezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky Raashiyaa waliin waliigaltee nagaa irra ga'uuf jecha daangaa biyya isaanii xiqqoolleen kutanii akka hin kennine himan. Bal'ina oduu kanaaf eebbaa waaq jira. Pireezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelensky Raashiyaa waliin waliigaltee nagaa irra ga'uuf jecha daangaa biyya isaanii xiqqooleen kutanii akka hin kennine himaniitii jiru. Zelensky'n gaaffii fi deebii waggaa tokkoffaa Raashiyaan Yuukirenitti weerartee ilaalchisee BBC waliin taasisan irratti lafa kutanii kennuu jechuun Raashiyaan ittuma fuftee gara keessaatti dhufti jechuudha jedhan. Meeshaaleen waraanaa biyyoota lixaa waliigaltee nageenyaatti akka dhuftu taasisaa jiras jedhamaatii jira. Zelensky'n haleellaa Raashiyaan yeroo arfaasaatti taasifti jedhamee tilmaames jalqabeera jedhan. Haa ta'u malee humni waraanaa Yuukireen haleellaa Raashiyaa kana dura dhaabbachuu akka danda'an himaniiru. Kunis hanga waraana deebisanii haleeluu jalqabanitti akka ta'e himuun ammas deeggarsa meeshaalee waraanaa biyyoota lixaarraa gaafachaatii jiru. Torban darbee gaazexeessitoota UK fi gamtaa Awurooppaa waliin yeroo wal arguun mari'atan deeggarsi idil addunyaa akka jabaatuu fi biyya isaanii weerara kanarraa ittisuuf meeshaa waraanaa ammayyaa ta'e biyyoonni lixaa akka gumaachaniif gaafataniiru. Haa ta'u malee Kiyev saffisa meeshaalee waraanaa dhiyaataa jiraniin yaaddofteetti. Taankonni waraanaa biyyoota hedduu akka Jarman, US fi UKdhaan waadaa galameef ammayyuu achi dhaqqabuuf torbanoota fudhachuu malu. Akkasumas Zelensky'n dursa bulchaan Beelaaruus Aleksaandar Lukashenko yoo loltuun Yuukireen tokkittiin daangaa quseente Raashiyaa cina dhaabbadheen waraanicha galas kaasaniiru. Humnoonni Raashiyaa waggaa kana humna guutuudhaan Yuukireeniin kan weeraran karaa Beelaaruus ture. Achiraan gara kibbaatti babal'achuun gara magaalaa Kiyevitti dhufan. Haa ta'u malee torbanoota keessatti humnoonni waraanaa Yuukireen of duuba deebiseeti jira. Ragaan Yuukireen irraa ba'e tokko akka agarsiisutti loltoonni Raashiyaa isa yeroo biyyatti weeraran caalaa heddumminaan Yuukireen keessatti du'aatii jiru. Lakkoofsicha dhuguma adda baasuun ulfaatus ministeerri ittisaa UK garuu ragaa dhugaa ta'u akka hin oolle ibseeti jira. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.